أجنبية نمني برا وجين برانك سنة يجوجتون يرسران ولين وبليتي تيتي وجين بدو فلت. أوكي بريدة قافي بريدة ده. جتشو منامات كاموكي كنما جلا ولا بتو ودافين إسا درات رتي وبليتي تيجي فلت مالف جنان. ورتين برا أجنبي. أكان فدتي akka aruuza fakkaatutti ajnabiyyaa jechuudhaaf hin danda'u. Obboleettiitii yommuu ta'u obboleettiitii hojii dalaguu hin danda'a jechuudha. Garuu hoomii tana jala walaba ta'uudhaaf ani duraan dursee obboleettiitii filan. Akkam gisee jettu? Ani ajnabiyyaan takka ammoo dubartiin biraa naaf halaali akkam fedha aruuza san fakkeessee hojjechuudhaaf footoo hojjechuudhaaf harka irra kaayyachuudhaaf itti maramuudhaaf naaf halaali ajnabiyyaan dubartiin biraa halaali miti. Obboleettiin tiyyoo obboleettii ta'e siif halaali. Haya obboleettii ta'e aruuza kiyyaa koottaadhaa guyyaa borusaa sagalirra neega aruuza kiyyarraa nafinaa jettee obboleettii ta'e fuudhuun osii fayyama maare. Eeka firaanki sanitti hin baal. Obboleettii xiyyanarraa obboleettii xiyyaa aruuza fuudheetiin jira mabruuk naan jaadha. Warri naa gammaddanillee galatoomaadha. Fuudheetiin jira itti obboleettii ta'e immoo jechuun obboleettii ta'e boodarra maqaa dhooyte malee akka fuute nutti himte. Nuti immoo maashaallaa hojjisi haa bulchuu jennee jirra. Rabbi umrii hojjisin haa dheereessuu lama ta'a ciisaadha. Sadi ta'a kaadhaa siin jaan namni irra guddaan koomentii jalatti. Immoo obboleettii ta'eeti namni akkas jaanii san. Obboleettii haadha takka abbaa takka irraa dhalataniin akkasini jaaniire akkami kunuun ta'a. Sanummaa akkasii kun hin ta'u wanti takka yeroo hojjettu takka tola fakkaatteetii booddeensi hamtuudha. Takka immoo hamtu fakkaatee booddeensi tola. Haa ta'u garuu diin tolchaatu dogongora kana fideemi. Garuu ammoo jechi garagaraati namoonni garagaraa akka waan kana keessaa ibboo dandeebiin nama taasisa. Saniifuu Anno waan irraa fudhatu wayyoo biraati boodi istookii itti baasuma ta'uullee. Kanarraa amma obboleettii garaadha tokko wajjin baatu wajjin qalabatee akkas walitti godhaadha agarsiisa. Harmatee jidduu harka baasee akkasitti hammatee qabata. Firaankiin inni na barsiisee dhiifama naan jedhu maali? Akka inni dogoggora ta'e osoo beeku ilaalimee dogoggora dhiifama jedha. Akka dogoggora ta'e erga beekee maaliin maxxansa viidiyoo? Mee sammuu namaatti fincaa'u miti kun sammuu dhala namaatti fincaa'uudhaan waliin caalu kun dhugaa rabbiin siin jedha. Maamilli kiyya qabxumaa tokkotti dabaluu dhiifama warri kaanillee akka carraa argatuuf qabxuma dhumaa kanan itti dubbadhee jalaa bu'a. Akkuma beektan amma biyya Ameerikaa keessa dogoggora miti goomina dogoggorri hin jiru kana beekaa waan dalagamedha sassee beekamtii dabadhaa sassee jala sarara beekadha. Amma galatoomi maammee kiyya daawwattoota keenya nuti miidiyaan hawaasaa nuuf haarawaa miti waggaa 10 ol miidiyaa kana keessa jirra. Yoo hordoftootaatis kumaatamaan baay'ee qabna san rakkoon miti. Isaa dhugaadhaan sarchi godhaa feesbuuk irratti eenyuun akka ta'e hin baratu sana booda warra tiktookii irratti hin bareedin. Wanni kun waan safuu Oromoo cabsaaf dubbachaa jirra. An amma dhimmuma tokko qabxii tokko itti hidhee irraa bu'uun barbaada. Maaliif jennaan akkuma beektan biyya Ameerikaa keessaan jira. Biyya Ameerikaa kanatti namni ispoonsara walii godhuudhaaf yeroo garii obboleettii fi akka haadha warraa fakkeessee biyyatti dhaqee sagantaa xiqqaa wayii hojjetee qalabatii fa'aa maaliif imbaasii amansiisuuf obboleettii yoo dur waraqaarra hin jiraanne obboleettii isaas fiduu hin danda'u guyyaa keessaa obboleettii godhee carraa jireenyi haa darbuufi jedhee namni keenya wanti sanillee dogongora namni hedduun sodaatanii waan akkanaatti irraa dhaabbatan. An amma ji'a 3 dura biyyaan ture. Waggaa dheeraa booda biyya dhaqeen osoo maammeen keessan na dubbisan ijoolleen nu kofalti.
ijoolleen na arrabsite. Eewwa akkasuma wayya akkasuma wayya. Keessan na dubbis foloo sii godheetiin jiraatillee naa gootee jirta. Keessan haasofna ijoolleen nan dhiiftu wallaama na arrabsiti ijoolleen nan taan jaaladhu jira ta wal fuunuu feenu jira. Yoo akkanatti anuma miskiina kana akkana na saalfatte gaafa rabbii biroo hin dhayne akkam ta'uu deemta dhiiroo. An sheeka maraan jaaladha laa wallaa sheekota ta'e na maraa hin jaaladha taajibbu takkallee hin qabu. Sheekota maraan jaaladha. Maqaan kee Abdurrashiidii miti? Eenyu sitti? Eessa jiraata? Karaa lama. Gaarii. Har'a laal safuus cabseetiin aadaas cabsee waa hunda cabsee dhufee seene asuma badhiimatti hin seene badhumatti si dubbisu barbaada. Hawaasa si jaalatu kanarra si dubbisu barbaada. Kasih megar kerja. Afur sadde. Idabu tumme kada dem. Kuma tulla mana toko. Sadde. Kamala si bala tumme kerja udara. Ramadi aku berapa? Kayaknya ada. Ni tola kawan sama tanah indah betul. Tuman dah bani Tunta betul lah. Tanah dapat je. Mana tak? Tapi mana kau momen saya nama kebun tu. Lama mana lama afi. Tidak bija centam. Okay. Tengok saya. Ya, tunta betul kamu pun. Tanah dapat jadi tanah lebar risa. Adem. Wallah biri luar gantian. Biri luar awin. Ifirra pitira jadi. Kira mana bago tidak baca. Asal malah kamu berrepu terus. Indah betul nak kena pi itu. Mitor pesoto. Wallah biasa beri upayu. Anuji umpe rubaka. Anuji umpe. Puji ke sana dia. Anuji umpe. Anuji umpe. Puji yung berbeda setelah kita biasa. Demo sebenarnya alam yang ada mereka amalan demo bukan kerja orang sente. Kalau pitching kerja di kita yo sampai juga online itu berdasar. Akan orang sugar jalan. Kuliah Dewi kuliah aja. Orang boleh. Amana no kai no ne ba no kai ne won asli ba mubarak ba warren sani khanu no kan ne warra asli mubarak khanu to no kan shira wallahi baka alle na to matar rai gare so jale mami numi gale so bare to so dagay yaro ma wunda wana makana matakao so yamne akiki yana ladne ani makana mali jama iya nama ni na rasa akana produk na kurti ha produk sikala kana dapat amma dapat timbarre pada imballe barre pada amma barre pada ne ka tabdu barre pada kita ada produk kuma bisa deti harga kuma bisa deti sodom itu mana nanti tiba deti sodom itu wara birri dar wallahi oromo na kana wal gargar jetti kestanu make gesa fi juani wallahi kan kuma lama jetti malah tinggal amma kita ada produk kabda ya gizela mana kita ate gizela mungu to kana kita di flag nanje kabi awalnya nama jalan dia karena kata utakara ngeri nama jalan sansan karena tu sport yang jadi hidup nama marah dulu kabar dosi kabi ayo daftar ala pak lihat nu kamu boleh kamu seperti gede
Jidduun dhiifnee osoo lakkaawwannee ota duraanii san waliin booda lakkaawwatta yeroo inni dhaabbatee lakkaawwatta ispoortii godhe amma taphatu godha Oromoo. Ispoortii reefu san hojjedhaan mallee Sanii hojjetu. Harka kan kee miila jalaan baasi gurra qabadhu. Wallaa waan takkallee hin balleessine har'uma sadaqaa haa nyaannooti naan jetti malee waan takkallee hin balleessine wallaa. Waan nan balleessin jiru. Harka kee godha. Daqiiqaa 3 akkasitti taa'e. Daqiiqaa 3. Harka kee miila jalaan baasi gurra qabadhu. Allah nabbati. Isi ammaa balleessi duraan. Yakki kiyya maal? Waan namooti itti qixaatu. Namooti kanaafis qixaatu jira. Wallaa waan takkallee hin balleessine. Asuma jaalatte malee waan takkallee hin balleessine. Dhaqa mee uffata kana jijjiiradhu. Uffata biraa uffata bareedaa.